Guarda, giocare durante Singalchu. Non t'aggarsisiamo. Atimbektu wae. Hello, ashama harka fune kabajamtoota didaatiyu akkam fayyaa nagaa jirtanii jirra galanni haa ga'u badne jirra isinillee badanii jirtan har'a pranking kutaa tokkoffaatan isinii qabee dhufee jira pranking kutaa tokkoffaa kun maalidha ani jechuudha dubartii takka nan janajjanaa jira isheen obboleettii ishii waliin jechuudha suuqii deemanii suuqiidhaa meeshaa wayii bitatanii dhufaa jiranii ani immoo kaameeraa dhokseetu jechuudha ani dubartii wayii nan janajjanaa maal naan jetti mee isin hundu qalbiidhaan wanta kana dhaggeeffadha warreen chaanaalii kee subscribe godhaa jalqabee jira pranking kutaa tokkoffaa jalqabee jira yoo isinitti mijaa'e subscribe naaf godhaa pranking kutaa tokkoffaa jalqabnee jira jedhaa amma dhufaa jira waan ta'eef eegaa ka Hello akkam fayyaa jirtaa nagaya jirra galina ga'u bareedduu kiyya maaliif na jalaa badde ay bareedduu akka dammaa jirtaami baay'een si yaadee jira baay'een si jaaladha baay'ee si jaaladha dhugaa maaliif na jalaa badde akkatti dhugaa sagalee kee dhaga'uu didee jira bilbilli kee hin hojjetu yeroo baay'ee uuman si yaala haati manaa kiyyallee waa'ee ishiin haasayin waa'ee ishiin haasayin anis bichaan barbaadaan baay'ee si jaaladha dhugaa dubbachuudha dhugaa sin jaa baay'ee si jaaladha goe baay'ee si jaaladha baay'ee si jaaladha akka dhugaa ay bareedduu kiyya nagaa jirtanii jirra baay'ee si jaaladha akka dhugaa ati nama gaarii dhugaa sin jedha uma si jaaladha akka dhugaa siin galu kaasi ati siin galuudhe maal rakkoon kee siin galu wajjin haasoftaa ani Siga eenyuun haasa'a. Obboleettii kiyya wajjin haasa'aa jira. Maal singaluu namni jechaan kan haasoftuuf. Obboleettii kiyya wajjin haasa'aa jira bareedduu mana biraatti. Maayini mee bilbila fidi. Maayini fidi. Obboleettii kiyya wajjin haasa'aa jira si. Maal singaluu maal jecha haasoftu. Obboleettii kiyya burtukaanii beektaa? Lakki ishee miti baafidi bilbila fidi. Qoy sagal qoy. Dura mee taragaagay. Taa'i dura taa'i. Maaliif anta dura natti? Obsi ati deemi. Qoy waan itti maayitti wajjin haasa'aa jira. Basi. Bai. Qoy dura taa'is sin jedha. Taa'u dura natti bilbilaan agarsiisi. Qoy sitti agarsiisa taa'i ka. Jaayoo maal taate? Maalis takkaate? Ani mucoon obboleettiin tiyya biyya alaa balbaltee. Maal akka malee si jaaladha maal jechaanii jirta miti? Hayi. Jaalala jechuun maal jechuudha? Maal jaalala akkanaa siin galuu namni suuqii akka itti dubartii biraa wajjin haasa'aa jirta? Akkasii miti. Ani amma dhugaa dubbachuudha. Ani si malee maal akka mucaa hin beektaa miti? Maali si malee maal sobda amma dhageenya gura kiyya. Amma dhageenyaani. Maal? Mee bilbila natti agarsiisi bilbila ammatti bilbilte mee natti agarsiisi. Maal si godha ati nan beektu anaaf si wal jaalannaa? Maal hin beeku isa amma bilbila natti agarsiisi. Qoy sagalee kee gadi qabi. Cuggaarraa sitti qaba. Duraan sitti jira. Siin galchu. Natti agarsiisi amma. Ati hin beektu waa'ee. Mee maal jetta amma baanee amma daqiiqa amma baay'ee ageenye nu. Mee maal jetta mee amma ishii. Mucaan qo'an. Ani koo si malee kana biraan nan deemaa. Dhimma beektaa miti? Akkan si jaalladhu hin beektaa miti? Dhugumaan mogoote? Aara wanta akkanaan beeku mucaan. Obboleettii kee. Bilbila natti agarsiisi bilbila nan beekaa obboleettii keetii bilbila nan beekaa mee natti agarsiisi. Siin galuu mina maayini hani isheedhaan galli. Maal haasaa jirtaati?
Ani waa'ee jechuu birriina ergi birriin akkana ta'e obboleetti jenne birriin jenne amma dhagee jira gisee seenu si dhagaa ture sin jaaladha kamalee si jaaladha maal jechaan ni turte maarree maal tolti akkana jechuun kiyya obboleetti tiyya baay'ee si jaaladha obboleetti tiyya kan jedhamu dhageenyaati sin jaaladha kan jedhamu jecha kana bichaa dhageesse mit deebi'ee dhugaarratti ka akkatti ni maalo nama akkatti hin jaaladhooni sagalee gadi qabu sumatu waa'ee akka jechuun natti mi bilbila agarsiisi waa'ee haasaa jirtu kan baqanaa sittan agarsiisa maal bilbilli dhaamni sittan agarsiisa yoo natti agarsiiste reehnu ofii kiyyaafuu bishaan badheetan bishaan naa kennu akkamitti kana hojjechuu qabda qo'ate nanamantu qo'atudha maaliif nanamanne ani simale maal qaba siman jala saamti amma bilbila agarsiisi sin jedhu ani be sin amanu maal hin jenne garuu amma eenyudha wal haasaa jirta sin jedhu obboleetti wajjina kan Dubaay jirtu san burtukaan jedhamti miti so obboleetti lama qaba burtukaan fi Qananiisaa jedhamti ishee waliin haasaa jira waa'ee jaalalaati miti amma kanarra to'atan Misha malu bakka natti agarsiisi amma maal jechuudha kunu eeshi sittan agarsiisa qoy maal dilee gochuu yaadu nargu inta'u ani Frankisi gochaa jira waan lafaa kaate rabbi kana Frankisi gochaa jira Franki akkana dhiisii gocha rabbi kana Frankisi gochaa yaani wanda biraati Frankisi gochaa jira bareeddumaa kana taate akka tarsaamee bareedduki bakka na dhiisii gochuu arsteerta Frankisi gochaa jira asteechiseen akkatti na arsteerta mobaayilii agartee achi jiru san agartee laal dhoksee mobaayilii achi jiru ani amma si malee maal qabu cugaarras maalu bareedduki agartee mobaayilii achi keessa jiru san qoyati garuu akkatti Franki nama gootu Franki arra ganaa jalqabudha kabajamtoota keenya isin hunduu jechuudha Franki irraa kan akka itti bohaartan nan yaada kaameera agarte carqii keessa godheetu akkan awwaale inni agarata ara Frankiin har'aa natti tolee jiran isiniin jedha እና isheen achi jirtu sun immoo obboleetti isheeti akkuma agartan wal fakkaatanii baay'ee wal jaalatanii maaliif badde obboleetti kiyyame obboleetti kiyya obboleetti haadha manaa kiyya haadha manaa Michaan maraatee har'a bakka ga'e amma mee maaliif akka badde akkasumas immoo isheenillee maqaa ishee osoo hin ta'in jechuudha mee wanta jettu jedhe kabajamtu mee agartee bakka dhiifama bakka aarri na keechaan baane dhiifama naa godha maalan dhiifama jedharisi kan naa bakka dhiifama naa godhisin jedheera dhiifama naa godha akkam jirtanii kabajamtoota keenya sagalee ol qabu kaameeraa achi caakaa keechaan godhe akkam jirtanii ani nagayaa galata waaqaa ayyee samuna darbee xiqqoona dhukkuba namoota baay'eetu maaliif badde sin jechaa jiru Eshi kabajamtoota keenya Franki ishii godheetan jira akkuma beektanii baay'ee rifatte dhugaa dubbachuudhaan immoo kaameeraa jechuudha carqiidhaan achi keessa xaqallalee ishee hin agarre cimmi callisee jechuudha bareedduu kiyya nagaa fayyaa jirta baay'ee si jaaladha si yaadeera jechaa ta'u ni rifatte ofishiitti fuu ishii dhukkubeera dhiifama samoona kan baddeef tokkoffaa jechuudha xiqqoo ishii na jalaa dhukkuba najala dhukkube isheen immoo jechuun obboleettii ishiiti wal fakkaatanii akkuma agartanii bareedduu akkam fayyaa jirta naguma jirta mee jirra hunduu nagaya naguma jabbileen nagaya horiin nagaya horiin nagaya maali ga'e bakka isheen rifattee jirti yeroo arragaan akkatti wallolleen beeknu anu rifadheen garuu naare dhugaa nama aarsaa ayyee kabajamtoota keenya waree isinitti hin baay'isnu Frankidhaan akka ittiin bohaartan nan yaada guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u Frankii kutaa lammaffaa isiniif finna kun isheenis aduu biraa akka tasaa ta'e Frankiin gochuu dandeessu waan ta'eefu isin hunduu Frankii kutaa lammaffaa
naaf eegaa isin jaa nagaan jedha. Subscribe gochuun irraa fatinaan jaa. Ciao.